achi jalatti suura quraanaa na jalatti gadhiisan salawaata buusaa jedhanii maal jechuu rabbiin si gaafataa bara nan gaafatu bar nde wanti martinuu ko daangaa qaba bar bakka itti salawaata buusantu jira quraanni rabbii kabajaa qaba kilmaan rabbii kabajaa qaba an silaam imimmaantu na udhe utaalee live irraa bee silkii biraatti ilaalee wallahi billahi ka rabbiin guddaan na argu yeroo suuraa quraanaa achi yeroo an suuraa quraanaa sana video khiyya jalatti argu ani mataatu nazoor argitanii mataa nazoor afuuri kiyya dhiiga natti dhaye sheemii dhannaante rabbiin isin gaafata malee anan gaafatu bar namni tokko jireenya isaa keessatti waan fedhe gochuu qaba bar amantaa keetti ofii keetiif jaalatta ofii keetiif kabaja si galee anillee amantaa kiyya ofii kiyya jaaladha ofii kiyyaaf kabaja karaa amantaatiin namatti hin dhufina amantaan kan dhuunfaati namni waan fedhe hordofuu mirga qaba fedhu sirba haa dhaggeeffatu fedhu mazmuurii haa dhaggeeffatu mina maa gabaachuu ati amma yoo amantaa kee kan jaalattu taate amantaa kan kee yoo kan jaalattu ati akkamitti bakka sirbi jirutti mee suuraa quraanaa kaaftee ergite harkuma maaliitu si ergisiisaayyuu maal haa godhuudhaaf mee maal haa godhuudhaaf ati suuraa quraanaa ati mee suuraa namaa jalatti geessitee suuraa quraanaa bakka namni sirbutti bakka namni waan hin taane haasa akkamitti namni ilmi namaa harkumaan keetu akkamitti si heeyyameeyyuu nama tokko barbaadu dogongore keessaan deemtee gorsita malee habibti quraanni keenya kabajaa qabaa bar lubbuu meeqatu itti ba'e moo aarsaa meeqatu itti kafalame ati yoo ka musliima taate amantaan keenya akkas hin jedhu waan hin taane naman haasoysiisina rabbiin sodaadhaati rabbii jedhaati akraarii of gootanii akka namni waan hin taane jedhee amantaa keenya xiqqeessu ofii keessan hin godhina salaanni ofii keetiif quraana qara'uun ofii keetiif amantaa kan kee kabajuun ofii keetiif namni tokko yoo amantaa ofii xiqqeesse yoo amantaa ofiitii kabajaa dhabe rabbitu isa gaafata malee sisin gal dogongoreen rabbiin ana na gaafata malee sisin gaafatu garuu ammoo quraanni kabajaa qaba Inkaan namni yoo qulqulluu hin taane iyyuu quraana harkatti wanti kaatee carqii wayitiin quraana qabee geessee bakka kabajaa qabu akkasitti maree ka'a malee ati bakka namni sirbaarutti tiktookii jalatti geessitee salawaata buusaa geessitee akkas maxxan maali quraanni macca'ochaa keesseeti habibti macca'ochaa keetii miti bar ati nama biratti dhageettee argachuu jettee bakka akkasitti akkamitti bosotte anna jala posonnaan an fiigaa deemee mucatti of jala bulooki godhe ani wallahi rabbi asirra na kaa'ee beeka funyaan kiyya kun dhiiga na dhaye akka bu'ii na deeffisiisee bakka aaree osoo an mucatti sana argadhe cuuphee keessa na qaayyuan ara rabbi edaatii dhiisaa amma rabbiin si gaafata malee nan gaafatuan an sirbus dhiisus mirga kooti'an an rabbiin walitti dhufa malee amma dhuftee na jalatti maal salawaata buusaa itti ammallee kan biraa amma bakkaan kana haasa'etti mee laala kanaan haasa'e laala barakatuh video kiyya kana share duit koopiniin kee post na toshaa nama baay'ee biraan haa gabu salawaata buusaa jedhe amantaan keenya kabajaa qaba rabbiin nama walitti hin buusina rabbiin isinuma gaafata malee nama tokko hin gaafatu badii an balleesse rabbiin sisin gaafatu badii ati balleessite ananan gaafatu sigalee an fedhu sirba dhaggeeffadha waan fedhan dhaggeeffadhaan sigalee ani rabbiin kiyya dhuunfaa kiyyaana dhiifama gaafadha na jalatti quraana hin gadhiisina quraanni rabbii kabajaa qaba naamusa qaba sinigalee amantaa keenya nu hundinuu hin jaalanna amantaa keenya irratti duuna isinii gale namni amantaa ofii jibbu hin jiru namni osoo amantaa ofii ka jibbu ta'e wanti inni amantaa kiyya jedhee wanti inni hordofuuf hin jiru isinii gale wanti inni karaa alayka la astaghfirullahi alazim mee dhiisame nu dhiisa amantaan kamuu nu kabajaa qaba akkuma nama biraallee amantaa keessan kabajadhaa seeraan quraana bakka sirbaatti hin gadhiisina quraanni kabajaa qaba bakka namni sirbutti quraana geessitanii hin gadhiisina rabbiin isinuma gaafata malee nama sana hin gaafatu sigalee rabbiin suma si gaafate sigalee inshallah
warra namni bakka hin taane jala quraana geessitanii gadhiistan rabbiin bakka isin jirtanutti miila keessan haa shebeleessu akka amma qalbii na cabsitan qalbii keessan rabbiin haa cabsu عليك الله قرآن ربي كهرك طريدان كهرك شنتبيتي كساباتين أتوه النكاتين كاتي جيسيتي نما جلتي بوستو متشي قرآن ربي كبجاك أبان جالنا نوتي لبون كينيا فدا قرآن هايتو بالاجي وسكتتي ستة أسألو بألا لك بقى راساتون أكراري هادربونا وسدو قرآن የሰው ቲክቶክ ስር ሰው ሲዘፍንም ሲቆጣም ሲናደድም ቁርአን አንስቶ ወስዶ እዛ ስር ይለቃሉ ዋት ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አለጋ ለነማን አርሲና ሚራንታን ከሰነ ማን ሴንሲና ነመን ዶጎንጎርሲና ነመ ወራበቹ ጀተኔ አኔ የሮ ሱራ ቁርአና በከንታኔ ተሩ እኔ ያምኛላል አራኮን ከየ ቲክቶክ ከነራና ካየ ኡፈተን ታነ ዮ ኡፈደ ዮ ቪዲዮ እንታነ ገዲሰለ አነን ጃለጣ ሲገለ ከሰ ከያሙ አናፍ ረቢቱ በከሲኒ ገለ አመንታን ከት ዮ ጃለተ ኦፊ ከቲፍ ዮ ጅብቴ ኦፊ ከቲፍ ኩሉ ቡኪ የሲገለ ኩንዋናን ቦር ሂቲን ፉደደ ቀብሪ ሴን አትስ ቀብሪ ከ ቆባ ከት ተቀበረምታ አኒስ ቆባ ከየን ተቀበረማ ጀቹ ሲገለ ani jollen ki yoso an himbekin dolaba keessa fuute qur'aana gaafa way jechuudha kilaasii jara geessite darbina akka an itti kukkute akka an itti dhahe jechuudha anaaf rabbitu beeka akka an isaan godhe jechuudha anaaf rabbi beeka tuma an isaan tumeen jechuudha wallahi billahi qaamni isaanii kun shuushee barumsa dhiisan sodaadhee na qabaneedheen barumsa geessuu dhiisa ofiyuun beenen qaamni yeroo inni itti nadayf ofiyuun beene garuu daa'ima isaa mama tokko hin beekan bakkaan kaa'ee masaabaa keessaa baasanii jarri intini daftara isaanii se'anii geessanii firaashii isaanii jala darban akkas gaggalabbatanii yoo an deemee isaanii aannan kennuudha yoo an ilaalu quraanni achi jala irribaa kaasee dhayan በቁርአን ቀልድ የለም ቁርአን ማለት ህይወታችን ነው አትቀልዱበት ምድረ ባለጌ ሁላ ሽንታም ቆያ ሲኒክ ተገርሲታ isin tutti gaafata maannan galchuun almuhim isin bulookee jira ayaa gabaanyim waan feetanillee yoo gadhiisanis yoo dhiistanis inni ምንም የማገባኝ ጉዳይ የለም አማንታን ከኑፋቲ ኦፊ ኬቲፊዩ ኦፍ ሚቴ ማለ አናውማ ወኔ አትነራ ጎቱ እንጅሩ ማሊፉ ኦፍ ከበጃ በሬዳ ሚቲ ሲሉማፉ በሬዳ ሚቲ ራሳችሁን አስከብሩ ummata video way gadhiise achi jalatti suuraa quraanaa tabuute waan akka angofti sirbu miidiyaa kanarratti naarsanii bareeroo ani suuraa quraanaa achi jalatti argu bataam ነው jechuun ani qaamni naa heeyyamoon na dhukkuba kana bar keessa waan muraada lagasi akkas godhan si jala ergan bar habibti bar la achirrande suuraa quraanaa me maantu sange an wallahi yo argu anchi coraanna rifatee jechuudha rabbiin guddaan kan na argu afaan kiyyaa fi funyaan kiyyaa akka afuura itti qabu sigale achiin daddafeetan tiktok irraa akka waan shabakaan na baaseetti utaalee baheetan mucaa wayitii waliin hangeemi taphachuutu habibti deemeetan nama sadi of jala buloo godhe of jala buloo godhee baas na kanaafan aareetan bareedaa miti jedhee itti muujjira kaati ati warra miidiyaa namni erga miidiyaa fayyadame waa'ee dorga beektaa miidiyaa kana irratti irran kaati ati warra miidiyaa wajjin jechuudha of jala bilookii godhitatiin ta'a astaghfirullah na ani rakkoon qabu bar jaratu itti gaafatama garuu ammootu yeroo suuraa quraanaa bakka hin taane namni biraa yeroo dhufee argu namni maan namaan jedhe xuruu miti beeyte ani laashatu la bar quraanni kenna kabajaa qaba bar ani isaanumaaf malee ani maan jechuun isaanumatti itti gaafatama bar ana amantaan kiyyaa bar rakkoon qabu bar malee nuuni nu godhan jiru